Abbaaniyyatu ollaan birmata jette Oromoon kenna. Oromoodhaan xiyya guutuu keessan shamarran kenna. Furmaata rakkoolee keessanii hunda qabadhee isiniif dhufee jira. Wantoonni dhugan baay'eetu jira. Warri dahee dhiphatee abdii mure maaliin qaama kenna dhiphifanna yookiin deeffanna. San malees waa hedduutu jira akka simbira takka dhagaa tokkoon simbira lamaan jedhan. Bartooma koo ittiin boonaa san malees jechuudha waan silaa rabbiin uumerraa hunda ni fayyadamee of oldhaana. Kanaaf gaafii hedduu kan qabu jechuudha. Dubartiin erga deettee akkamitti qaamni isii akka hin dayinitti deebi'a yookiin ammoo tuyyuu qaamni isii hin ballataa akka duraatii miti jedha. Obboleeyyan kiyyaa qaamni isii kan duraa caalaa dhiphatee kan miidhaguu fi akkasuma ammoo tuyyuu akka nama hin dahiniititti deebi'uu ni dandeetti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaama jechuullee hin daganne jirra jirtu warroonni amantii biraa qabdanis ashamaa harka fuun obboleeyyan tiyya qaqqaaliiwwan gaggaarii isiniin jedha. Warroonni deeggarsa na wajjin gootanii hanga ammaatitti na wajjin dhaabbattan galatooma. Ammas warri maatii koon tahin sabiskiraayib laayik sheer gochuun turtii gaarii hanga dhumaatitti isiniin jedha. Akkasuma ammoo tuyyuu wantoota isin na gaafattaniif kan na cinatti argaa jirtan kuni cinaa mirgaa kiyya irratti ham'ata jechuudha. Ham'ata na gaafataa turtan. Ham'anni kun maalidha? Ham'anni maalidha? Ham'anni maalidha jettanii kun shuunfaa kan cinaa kiyya jiru jechuudha. Warroonni afaan arabiitiin na gaafattanii afaan arabiitiin fedhii rabbiitiin har'aa fi boru keessatti inshaallahu ta'ala rabbina laafiseenan telegiraama waatsaappii gadhiisee telegiraama irratti afaan arabiitiin isinii deebisa. Maaliif jennaaniin hojii an hojjedhu kana hedduu jechuudha. Alhamdulillahi ani waan rabbi na dandeessisee waan ofii fayyadamee faayidaa irraa argadhe obboleeyyan kiyyaa qooduuf of duuban deebi'u jechuudha. Kuni dirqama waajiba jireenya kiyyaati. Akkasuma ammoo tuyyuu kaayyoo dhuunfaa sammuu kiyyaati yookiin namarraa kan korroje yookiin namarraa kan fidee hojjedhu osoo hin tahin dhuunfaa sammuu kiyyaa waan taheefi akkasuma ani dubartiidha. Dubartii irrallee dubartii deettee gaa'ela raawwattee gaa'ela qabduudha. Kijibaan akka namaa jechuudha. Takka abbaa manaa hin qabu jedha. Abbaa manaa osoo qabu dhiira biraa daddaluuf yookiin dallaaluuf akkasuma odoo ilmoo qabu ilmoo hin qabu jedhee awwaalaa. Kanas tahee sanis tahee jechuudha. Waa hedduu haasahaa sobaan hojjechuu osoo hin tahin alhamdulillahi rabbil aalamiin abbaa manaas qaba ilmoos qaba akkasuma diinis qaba oromummaas qaba jechuudha. Kana hundaan wal qabsiisee waan isiniif taha jedhe waan naaf tahe waan hojjedhe akka intala Oromoo takkatti kabajamtu sharafa qabdutti hojjedhe agarsiisuu barbaada. Immoo warroonni as jala teettanii yookiin kallattii kamiinuu jechuudha. Waa'ee fayyaa irratti kanan hojjedhu waa'ee sagaagalummaa akkasuma immoo tuyyuu waa'ee dhimma biraa keessa seentan akka sammuu keessaniitti yaadadhaa irraa haasaa isiniin jedha. Keessa nama hundaatu subhaanallahi rabbiin takkaa ija libsanne hin rafne kan argu taha. Dhiifama of kolchaa isiniin jedha. Gaafii koo yookiin gaafii keessan yookiin hojii koo addaan kutee jira. Eeyyen obboleeyyan kiyyaa gaafii warroonni na gaafattanii fi qaamni saalaa kenna hodhaa tokko malee yoo deennee jenne deebi'ee dhiphatuu ni danda'a. Akkasuma immoo tuyyuu kunuunsa gahaa goonee haala gaarii taheen dhugaa rabbii jechuu akka nama hin dahinitti deebi'uu hin dandeetta. Kana yoo jedhu namoonni tokko tokko gowwaan durbummaa deebi'aa jechuu mala jalqaba irratti kan fayyadamuu qabnu jechuudha. Wanni qaama keenya dhiphisu yookiin ammootu erga deennee jenne osoo hin hodhatiin kan qaama keenya deebisu akkasuma gadaamessaa keenya bakkatti deebisu kunuunsa qaama keenyaa bareedaa tahee haala gaarii taheen kan nu jiraachisu tokkoffaa irratti abishiidha. Abishiin gaheen isaa waan guddaadha. Waan tokko walitti deebisuuf akkasuma ammootuyyuu laaffisuu fi san males jechuudha. Dhugaa rabbii shoorri inni taphatu akkaan guddaadha. Kana jedhee isin ibsuun hin ulfaata. Tokkoffaa irratti abishiidha. Karaan isatti fayyadamtan abishii maankaa tokko dhiitanii bishaan burcuqqoo tokko makarajitti haa ta'uu distitti haa ta'uu buufattanii karaa isatti fayyadamtan jechuudha. Booda sanii jechuu erga itti nayitanii jettanii maankaa tokko abishii kana danfiftanii abbaan isinii barbaadan akkaataa barbaadan aanaa waliin dhuguu dandeettanii sun hin taane yoo jettan abishii jiraa kana jechuudha danfiftanii bishaan wajjin yoo isiniif danda'ame daa'ima wajjin dhuguu dandeettanii erga inni las jedhee jechuu warroonni daa'ima hin qabne akkanuma dhuguu dandeettan sukkaaraan hin dhugina. Sukkaarri rakkina fida jechuudha. Qaama saalaa keenya akka bal'ataniif saffisaan kan nu gargaaranii akkasuma immoo tuyyuu miidhaa hedduu kan nurraan gahu dhukkuba hedduuf kan nu saaxiluudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan fayyaa irratti anis akkuma isin nu hojjedhu jabduu teenne tan jabaan rabbiin jabaa ta'e inshaallahu ta'ala na jabeesse isiniif hojjechuuf of duuban deebi'u isinis sheer gootanii obboleeyyan keessanii kallattii social media fayyadamtanii qoodanii fi akka fayyadaman isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha erga abishii keenya danfisnee jennee daa'ima yoo hin qabaanne dhimbiibnee haaluma salphaa taheen akka shaayitti dhuguu dandeenya jechuudha. Yoo daa'ima qabaattanii bakka sukkaaraa daa'imatti godhatan garuu daa'ima sukkaara ittiin kaleessina. Sukkaarri bu'aa takkallee nuun qabu nu miidhuu malee jechuudha.
itti aansuun wanni gadaamessaa kenna deebisuu fi akkasuma mootuyyuu qaama kenna kan deenne warroon dahili jechuudha. Kan dahiniifillee dubartiin hin dahin baay'eetu jira. Tan qilleensi seenee warra hin dahin saniyyuu geettu jechuudha. Akkanumaan uf dhadhaabdu an hin deenne an abbaa manaan qabu jetti. Soba ufii dubartooma ofiitu wallaaltee jirti suni yansuuna jedhama kun. Yansuuna kana jechuudha karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya. Yansuunni kun daalachis hin jira. Akkasuma bunniin keessa xiqqoo dukkanaa'ullee hin jira. Yansuuna kanallee karlattii karama shaahii saniin jechuudha. Bishaan danfiftanii burcuqqoon nayixanii booda sanii jechuudha. Yansuuna kana maankaa tokko dheeyitanii burcuqqoo bishaan danfaa sanii nayixanii daqiiqaa 10 qadaaddanii keettanii dhugdanii jechuudha. Isas akka shaayitti dhimbiibdanii jala fireen isaa isin dhuguun qabdanii kan isin jalaa dhuydan bishaan isaati yookiin shaahii isaati jechuudha. Shaayii yansuunaa, shaayii abishii sinii gala jedhee yaada inshaallahu ta'ala. Wantoonni dhugan baay'eetu jira. Kana tokko lamaa miti. Miidhagina qaama keenyaatiifis ta'e akkasuma fuula keenyaa rifeensa keenyaatiif ol qabatee jechuudha. Yansuunichallee isiniif danda'ame taananiin daa'ima itti godhaa. Daa'ima waan kamittuyyuu osoo fayyadamtanii bu'a qabeessaa fi fayya qabeessa isinii jechuu barbaada. Yansuunni karaa hedduun jira. Yansuunni kun bifa abaabotiin kan jirudha. Kun firiin isaa kana keessaa baha. Yansuunni abaaboon kun jechuudha. Warroonni borcii qabdanis yansuunni kunniin lamaaniin borcii isinirraa hir'isu. Akkasuma ammoo marsaa laguu warroonni marsaa laguutiin rakkattan isinirraa baay'ee kan hir'isuu fi akkasuma dhukkubbii isaa kan furuudha. Kana malees jechuudha yansuunni kun dubartii dahaaf kalooftee ji'a 9 keessa yookiin 8 yoo geette kan ajajamuu fi akkasuma kan baay'ee gargaaru. Ani yeroo ulfa ture jechuudha. Ulfa kiyya ji'a 8 irraa yansuuna na ajajaa turanii erga dahillee yansuuna na ajajanii. Yansuuna jechuun hanga ammaatitti shaayii kiyya kan akkaan jaaladhu jechuun hin danda'ama. Itti aansee jechuudha qaama keenya infekshiiniifis tahee akkasuma mootuyyuu warroonni dahee ka'e qaama isaanii haala kamiin fayyadamna qullubbii kan jettanii fi zayitii zayituunan dhiyeeffattanii warri dhadhaa qabdan dhadhaan dhiyeeffattanii qullubbii dhiyeeffattanii jechuudha. Nama gariitu jira ka qullubbii kara biraatti ka hiikkataa jiran wajii keessan hundi keessan waan dalaydan subhanallah rabbiin biraan hin tartanii. Kuni ani ka jedhaa jiru ammallee qullubbiin fayyaa fi hoksisa qaama saalaa infekshiinii fi akkasuma mootuyyuu qaama saalaa kan dahanii dhiphisuudha. Qullubbii mataa tokko ibidda irratti hodditanii booda sanii qunciftanii cafallaytanii zayitii zayituunan walitti dibattanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala haaluma salphaa taheen jechuudha fayyadamuu dandeenya. Dhugaatii hedduutu jira kan dhugamuu qabu jechuudha. Warroonni mana yaalatitti hin hodhanne hamileen keessan isin cabu andahee qaamni kiyya bal'atee akkas maal tahee kan jetta dhugaa rabbii fayyadamtanii jechuudha. Faayidaa kana hedduu kan isin gargaaru fedhii rabbiitiin waan beekurraa isiniif qoda. Obboleeyyan kiyya Oromootii ana jalaa yaadda hina. Itti aansee soogidda biyya keenyaa namni baay'een hin beeku akkasuma faayidaa isallee hin beekanii. Soogidda akkamitti qaama saalaa fayyadamna jedhan miti. Soogiddi faayidaan inni guddaan qabu tokkoffaa infekshiinii qaama keenyaa balleessuuf, kaansarii dhukkuba kaansarii hir'isuuf, kaansarii gadaamessaa hir'isuuf, sigigaachuu gadaamessaa hir'isuuf, baakteeriyaa fi faangasiidhaan garaagaraa qaama keenya keessatti baay'atan hir'isuuf. Itti aanee jechuudha soogiddi wanni inni hir'isu dhangala'oo hafuura garaagaraa dhangala'oo babbada qaama saalaa keenya irraa kan dhangala'an hir'isuuf akkasuma warroota dhangala'oo garmalee qaban irraa hir'isuuf baay'ee kan isin gargaarudha. Soogidda kana haala salphaa taheen jechuudha bishaan keessa keettanii bishaan itti nayixanii jechuudha saafaa guddaa qopheeffattanii bishaanin nayixanii daqiiqaa 15 hanga 20 jiddu galeessa kan ta'e keessa teettanii inni kuni hammata yookiin ammootuyyuu ham'ee akkasuma ammootuyyuu naannoo tokko tokkotti naannoo Harargeetitti qumbii jedhama muka qumbii jedhamurraa ba'a yookiin muka ham'ee jedhamurraa kan baqee akka hixaanaatti ba'u inni kun hammata. Afaan Arabiitiin warroonni naa himi jettan haaluma wal fakkaatu wal qixxeessee kan afaan Arabiitiin lakkoofsa koo isinii kaa'e telegiraama irratti wal argine isiniif himu taha. Isallee karaan ittiin fayyadamtan akkuma soogiddaa san jechuudha. Saafaa guddan nayixanii yoo barbaadan itti fayyadamuu dandeettanii garuu irra caalaa isa kan godhuu qabdan halkan firii 3 yookiin firii 5 isaa kana jecha kan hixaana fakkaatu fiddanii aayilaandii keessa keettanii booda sanii ammootuyyuu ganama yeroo inni baqee jedhee yeroo mana fincaanii seentanii baatan insinjaa ittiin baatanii isiniin jedha. Fayyaan faaya jette Oromoon rabbi isin haa aafiyu. Itti fayyadamnaaniin wanni hin aafayamne jiru. Wantoonni haga ammaatittan hime kun infekshiinii yookiin hoksisa qaama saalallee hin kutaa akkasuma ammootuyyuu waan hedduu sigigaachuu gadaamessaatiif isin gargaara. Sammales jechuudha qaama keessan kan bal'ate dhiphisuuf isin gargaara. Fayyaan faaya jette Oromoon tiyya. Subscribe, like, share gochuun turtii gaarii
Viidiyoo kan koo hanga dhumaa ilaalaa horaa bulaa isin jaalladha.